Wangeela Yohaannis boqonnaa 19ffaa kutaa lammaffaa ilaalla. Erga xumurree kaaniin booddee gaafileen yoo jiraatan irra mari'annaa. Boqonnaa 19 kutaa lammaffaa yeroo jalqabnu kaleessa naannoo lakkoofsa 15 irratti yaada akka jedhu dubbifnee turre. 14 dubbisaa kunis guyyaa qophee Faasikaa gara sa'aa 6ffaa ture. Phiilaaxoos yemmuu Yihuudootaan ilaa mootii keessan jedhe. Isaan iyyanii balleessi isa fannisi jedhan. Phiilaaxoos immoo mootii keessan fannisuuree ittiin jedhe. Exactly tuqaan akka isaan irratti xiyyeeffataa yeroo isaan itti muuf yaade jechuudha. Ittiin jedhe. Luboonni warri hangafoonni immoo deebisanii nuyi Qeesar mootii warra Roomaa malee mootii hin qabnu jedhanii. Mootii warra Roomaa malee mootii hin qabnu jedhanii. Kanaan balbala ofii kan araaraa kan qaban ofi cufanii jechuudha. Daangaa yookaan ammoo walitti dhufeenya isaaniif Kiristoos hin jidduu jiru maal godhanii? Addaan kutanii jechuudha. Addaan kutan jechuudha. Yemmuus akka inni fannifamuuf dabarsee isaanitti isa kenne isaan akkasitti Yesuusin fudhanii maal godhan jedhaa? Adeemanii jedha. Akka fannifamuuf yakka irraan qabu jedhee si'a sadii erga mirkanaa'insa laateen booddee Phiilaaxoos dabarsee eenyutti isaan kenne? Isaanumatti kenneetiin jedhe jechuudha. Akka fannifamuuf murtee murteesse. Lakkoofsa 17 irraa Yesuus fannoo isaa ofii baatee gara iddoo lafee mataa yookiis afaan Ibraayisxiin Golgotaa jedhamuutti ba'e. Fannoo ofii isaatii maal godhe? Baadhatee jedha. Kanaaf macaafni qulqulluun eenyullee na duukaa bu'uu yoo barbaade fannoo ofii maal haa godhu jedha? Baadhatu. Fannoo ofii isaa baadhatu. Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 27 irraa iddoo tokko dubbisuu barbaada. 14:27 irraa akkas jedhaayyuu. Fannoo isaa anaaf jedhee baatee na duukaa kan hin buune bartuu koo ta'uu hin danda'u. Bartuu koo ta'uu hin danda'u. Fannoo ofii keenyaa baadhannee Kiristoos hin duukaa bu'uu danda'u qabna jechuudha. Maal jechuu kun? Maal jechuudha? Kiristoosiin duukaa bu'uu keenyaaf waan fannifne qabaachuu danda'u qabna. Guyyaa guyyaatti akka nama fannifamutti akka nama du'a dabarfamee kennamutti adeemna jedha Phaawulos yeroo dubbatu. Jaalala ta'uu danda'a, tokkummaa ta'uu danda'a, aarsaa samiin nu gaafatu kamiinuu kafaluuf qophaa'uu danda'u qabna. Kanaaf fannoo jechuun isa kana. Kaleessa namoota biratti beekamtii qabna taanaan har'a beekamtii kenna maal gochuu qabna? Fannisuu danda'uu qabna. Addunyaa wajjin waan baay'eetu walitti nu dheera taanaan waan sanadha Kiristoos jennee maal gochuu qabna? Fannisuu qabna jechuudha. Lakkoofsa 18 irratti achitti isa fannisan namoota kan biraa lama garasii fi garanaan Yesuusin gidduutti maal godhan jedha? Fannisanii jedha. Yesuusin gidduutti fannisan. Asirratti dubartittiin dhiyaati Yohaannisiitiif Yaaqoob ijoolleen kee bitaaf mirga kee naaf haa ta'anii jennaaniin waan kadhattanuu hin beektanii. Waan kadhattanuu hin beektanii. Xoofaan dhuguna wajjin dhuguudhaaf qophaa'otaa isaan yeroo jedhuuni jennaan yoo dhuganillee saniifillee qophaa'oo ta'uu dandeettu. Garuu kana kan godhu baroota dura kan murtaa'ee jira jedheen. Okay. Maal jechuu barbaadeeti Kiristoos iddoo sanitti na wajjin gamaaf gamanatti isin fannifamuu yookaan ammoo kana baadhachuu hin dandeettanii. Kan abbaa kookutu beeka malee jedheen eenyutu akka achitti fannifamee hin jedhu waa'ee sanii akka Yesuus Kiristoos dubbata argine hin jenne jechuudha. Phiilaaxoos yemmuu waan ittiin beeksisu tokko caafe. Phiilaaxoos yemmuu waan ittiin beeksisu tokko caafee mataa fannoo isaatti maxxanse. Caafannis Yesuus nama biyya Naazireet mooticha Yihuudotaa kan jedhu ture. Yesuus nama biyya Naazireet mooticha kan eenyu? Kan Yihuudotaa kan jedhu ture. Amma nu mootii biraan qabnu jedhanii isaan. 20 irratti iddoo itti Yesuus fannifame mandarichatti dhiyoo waan tureef caaffata beeksisaa
sana Yihuudota keessaa baay'eetu dubbise. Inni afaan Ibraayisxiitti, afaan warra Roomaatti, afaan warra Giriikitti maal godhe jedhe? Caafe jedha. Afaan hundumaanuu to the point akka beekamutti caafe. Yemmus luboonni warri hangafoonni Yihuudotaa Phiilaaxoosiin namicha kanatu ani mootii Yihuudotaati jedhi malee mooticha warra Yihuudotaa jettee hin caafinii jedhaniin. Yeroo inni dhumarratti du'ee dabarfameef kennamellee no isa wajjin maal hin qabnu tokkummaa hin qabnu jedhaniin. Cubbuun guddaan bara Israa'elotaatti illee haa ta'uuti bara duuka buutotaatti illee ture cubbuu wal fakkaatudha. Cubbuu wal fakkaatudha. Bara Israa'elotaatti Israa'eloonni adeemsa deeman keessatti Waaqayyoon wallaalan. Waaqayyoon maal godhan obboloota koo? Wallaalan. Sababni isaa macaafni qulqulluun Israa'el bara baay'eedhaaf Waaqa dhugaa malee maal ta'e jedha? Waaqa dhugaa malee maal ta'e jedha? Jiraatee jedha. Mee dhaqee isin dubbisa. Dhaqeen isin dubbisa. Eddicha jechuudha. Israa'el bara baay'eedhaaf maal malee jiraateedha macaafni qulqulluun? Waaqa dhugaa malee jiraatee jedha. Waaqa dhugaa malee. Kironikilsiin kun afaan Oromootti keessa deebiidha. Mootota jechuudha. Seenaa baraa, Seenaa baraa isa lammataa boqonnaa 15 lakkoofsa 3 akkana jedha. Namoonni Israa'el bara baay'ee Waaqayyo dhugaa malee jiraatan. Bara sun luba isaan barsiisuu hin qaban seera Waaqayyo maal hin godhan ture. Hin beekan ture. Ingiliffisaa lakkoofsa second Chronicles boqonnaa 15 irraa now for the long season Israel has been without true God and without the teaching praised and the law. Luboota malee seera malee Waaqa dhugaa malee maal ta'an jedha? Jiraatanii jedha. Waaqa dhugaa malee jiraatanii jedha. Okay. Gara yeroo duuka buutotaatti yoo dhaqneet hin jennu Waaqa dhugaa kan nutti mul'isee nunni Kiristoos Yesuus. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 yeroo qayyabannu 17 irratti Waaqayyo isa tokko isa dhugaa. Yesuus Kiristoos isa ergite beekuun isaanii maalidha jedha? Jireenya bara baraati jedha. Okay. Abbaan Waaqa isa dhugaa ta'e Kiristoos Waaqa sobaati jechuudha? No. Macaafni qulqulluun Kiristoosiin gara Kiristoositti kan nu harkisee eenyunni? Waaqayyo abbaan. Abbaan gara kootti yoo harkifne eenyullee gara koo maal ta'uu hin danda'u jedha? Dhufuu hin danda'u jedha. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irraa akkana jedha Ingiliffisaa. Amaariffallee dubbifnaa, Oromoffallee dubbifnaa. Iddoo xiqqoo kii waan taateef iddoo itti Waaqa dhugaa jedhu kan akka kiri. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in knowledge of Him. In knowledge of Him. Isa beekuudhaan, eenyuun beekuudhaan? Waaqa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos beekuudhaan. Eenyudha Waaqni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos? Waaqayyo abbaa. Gara abbaa koof gara abbaa keessanii, gara Waaqayyo kootiif Waaqayyo keessanii kan jedhe jechuudha. Kanaaf Efesoon 1:17 kana jedha. That God of our Lord Jesus Christ give unto you the Father of glory, give unto you the spirit of wisdom and revelation. Hafuura ogummaa fi hafuura mul'ataa fudhachuu kan dandeenyu abbaa beekuudhaan jechuudha. Abbaa eenyu? Abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Amaariffisa akkana jedha. Efesoon 1:17 irraa. የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱም በማወቅ የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንድትሰጣችሁ ለምናለሁ። ኢሰቤኩዳን ኤኑን ዋቀ ጎፍታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ያማርፈለ ክሊር ለከዘ አፋን ኦሮሞቲንለ ስፔሊንግ ሳይነ ድብፍነ አፋን ኦሮሞቲንለ አከና የደካኩ ይካናራ ዋቀዩ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀዮ gooftaa keenya Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Yookaan immoo Waaqa gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Waaqayyo gooftaa keenya jedha yeroo dubbatu. Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Abbaa ulfinaa hafuura ogeessota isin godhu. Waaqayyoon beekuu isinitti mul'isu. Akka isin kennuuf nan kadhadha. Kanaaf wanti hundi nu biraa madda jechuudha. Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Yookaan immoo Waaqa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa akka inni madda argina. Tole gara yaada qayyabannaa kennaatti deebina. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 irra jiru jechuudha. Tole kanaaf lakkoofsa 18 irratti achitti safannisanii namoota kan biraa lama isaan gidduu fannisan. Kana booda barreeffama isaa irratti barraa'ee irratti qamma dubbataa.
Maal jedhee barreesse Pilaatos yeroo barreessu mootii Yesuus nama Naazreet nama biyya Naazreet mootii eenyu jedhe? Mootii Yihuudotaa jedhee afaan hundaanuu barreesse. Isaan garuu lakkii jedhaniin. Lakkii. Inni mootii kennaa miti jedhaniin. Isatu akkas jedhe malee inni mootii kennaa miti. Nuuf garuu inni maal kenna obboloota koo? Inni mootii kenna. Nuuf garuu inni maal kenna? Inni gooftaa kenna. Waaqayyo jedhe isin mukatti fanniftani gooftaadhaa fi matii isa godhe jedhe. Ka biraan mootuu namoota isatti amana hundumaafuu jireenya bara baraa akka argataniif mirga akkasiisaa kennameera jedhe. Isatti amanuun kenna Waaqayyo biraa ta'e jedhe. Pilaatos garuu deebisee waan caafee maal godheera jedheen? Waan caafee maal godheera jedheen lakkoofsa 22 irratti? Caafeera jedheen. Isin fudhattanii fudhachuu dhaabattanitti inni isuma caafeeraan jedheen. Pilaatos waan baay'ee dhugaadhaaf ifaan ifatti dhugaa ba'uu yoo madide illee aangoo ofiitiif jecha karaa addaatiin raajii dubbatame hedduu isaa maal godheera jechuudha? Raawwateera jechuudha. Tokkoffaa inni qulqulluu mudaa akka hin qabne irra deddeebi'ee mirkaneesseera. Lammaffaa mootii Yihuudotaa illee ta'u isaan fudhatanii fudhachuu dhaabatan illee maal godheera? Mirkaneesseera. Lakkii yoo jedhanii warri keessaa fudhatan jira waan ta'eef raajii dhugaa kallattiidhaan mirkaneesseera jechuudha. Yesuus erga fannisanii warri loltuun wayyaa isaa fudhatanii tokkoon akka isaan ga'utti iddoo afuritti hirmaatan. Kittaan isaa garuu olii amma gadiitti dha'aa tokkoon ba'e malee hodhaa maal hin ta'u ture jedha. Hodhaa hin qabu ture jedha. Kanaafis kottaa kittaa kana hin tarsaafnu. Muka itti buufnee abbaa inni ba'uuf ilaallaa waliin jedhan. Kanaanis dubbiin macaafaa inni wayyaa kootti hirmaatanii uffata kootti buufatan jedhee raawwatame jedha. Kun immoo kakuu moofaa keessatti barraa'ee ture. Faarfannaa boqonnaa 22 lakkoofsa 18 irratti uffata kootti maal godhan jedha? Uffata koo in hirmaatanii jedha 22:18 irratti. 22:18 irraa yeroo biftanii yaada akka jedhu argannaayu. 22:18 irraa isaan uffata kootti in hirmaatanii wayyaa koottis muka maal godhan jedha? Muka buufatan. Inni jedhu raajiin faarsaa keessatti dubbatame raawwate. Faarsaa qayyabannee xumurreerra waan ta'eef achi keessatti raajii baay'een akka jiru kan maan durallee ilaalaa turre jechuudha. Kanaaf fannoo ofii baadhatee garasitti dhufee fannoon iddoo isa dhumaa addunyaadhaaf Kiristoosiin gidduutti garaagarummaan inni booldi ta'ee mul'ate jechuudha. Kanaaf anaaf isiniifillee fannoon iddoo itti aniif isin garaagarummaan nuuf addunyaa jidduu jiru adda bahee maal ta'udha? Mul'atu. Nuufi addunyaa gidduu garaagarummaan jiru ifaan ifatti kan inni mul'atu eessarratti obboloota koo? Fannoo irratti. Kana jechuun yoo duune qofaadha nullee. Fannoon iddoo itti addunyaaf nu gidduu garaagarummaan itti uumamudha. Eenyuun namallee fannoo ofii baadhatee na duukaa maal gochuu qaba jedhe Kiristoos? Bu'uu qaba jedhe. Iddoon itti addunyaa fi nu gidduutti daangaan itti uumamu eessarratti? Fannoo irratti. 25. Fannoo Yesuusiin bukkee haati isaa, obboleettiin haadha isaa, Maariyaam haati manaa Qiloophaa, Maariyaam isheen Magdalaan in dhaabbatu turan. Yesuus yeroo sanatti haadha isaa bartuu isa inni jaallates isa gaaf durallee gaafatame Yohaannis jechuudha. Isa yoo Phexrosiin lakka ol galu eeyyabisan jechuudha. Otoo dhaabbatu argee haadha isaatiin haadhoo koo ilaa ilma kee jedheen. Haadhoo koo ilaa ilma kee jedheen. Ergasii bartuu sanaan immoo ilaa haadha kee jedheen. Bartichi yeroo sanaa jalqabee gara mana ofiitti ishee maal godhe jedhe? Ishee fudhate. Kanaaf Maariyaam of eeggannaa akka godhaafii ture isheedhaaf eenyudha jechuudha. Achiin booddee Yohaannisidha jechuudha. Kanaaf Yohaannisiin siif haadha kee jedheeni akkasumas immoo isheedhaanillee ilma kee jedheeni akka inni isheedhaaf of eeggannaa godhuuf itti hime jechuudha. Ergasii bartuu sanaan immoo ilaa haadha kee jedheen. Okay. Lakkoofsa 28 irratti Yesuus amma wanti hundinuu fiixaan ba'uusaa beekee dubbii macaafaa fiixaan baasuudhaaf nan dheebodhe jedhe.
nan dheebodhe jedhe. Bishaan namni dheebote gara koottaa dhufuu dhuguu yaa'an bishaan jiraataa garaa isaa keessa maal ta'a jedhe. Burqa inni jedhee ture. Addanatti immoo maal ta'eera jedhe. Nan dheebodhee jedhe. Addanatti immoo maal jedhe obboloota koo. Nan dheebodhee jedhe. Nan dheebodhee jedhe. Qodaan daadhii wayinii dhangaggaa'aan keessa guute tokko achiin dhaabbata ture. Daadhii dhangaggaa'aa sanas waan akka cumaa buqqee hadhaa'aa isa bishaan dhagnaatti xuuxu tokkotti guutanii hanxaxii isoophiitiin kaa'anii afaan Yesuusitti qaban. Yesuus daadhii dhangaggaa'aa sana erga afaaniin qabee booddee fiixaan ba'eera jedhe. Mataa isaa jal'isee hafuura isaa maal godhe? Kenne. Hindu'e jechuudha. Hadhooftuu anaaf isiniif jedhee dhuge. Hadhooftuu dhuge. Hadhaa dhuguu isaatiin booka unannaniif isin. Salphina isaatiin jireenya arganne. Du'a isaatiin jireenya arganne. Kanaaf inni kaleessa bishaan jireenyaa isiniif kenna jedhaa ture. Dhumarratti literally dheebodhe gaaf jedhu namni bishaan isaaf kennuuf gaaf dhabame. Xoofoo hadhaa'aa isaaf kennan. Kunillee inni barraa'e galmaan akka ga'uuf ture. Yesuus daadhii dhangaggaa'aa erga xumure fiixaan ba'eera jedhe. Raawwateera. It is finished jedhe. Jechi xumurameera jedhu kanaan dura asiin dura si'a tokko dubbatame yeroo uumama lafaa xumuru uumama boqonnaa lamarratti Waaqayyo waan uume hundumaa maal godhe jedhe. Hin raawwate jedhe. Hin raawwate jedhe. Kana booda maalitti seene Kiristoos yookaan immoo Waaqayyo maalitti seene? Sanbatatti seene. Fannoo irratti Yesuus kadhata isa dhuma jechi inni dhumaan dubbate maal ta'eera jedhe. Raawwatameera. Yookiin mootu fiixaan ba'eera jedhe. Achiin booda maalitti seene? Sanbatatti seene. Amma ilaalcha akkaaf isa dhumaatiif sagaleen raawwateera jedhu yeroo dhiyootti maal ta'a? Inni dubbatama. Cubbamaan cubbuu ofiitiin itti hafuuf. Qajeelaan illee qajeelaa ofiitiin maal godhu? Itti hafuuf. Kanaan booddee sanbata keenyatti bara baraan boqanna jechuudha. Guyyaa saniin Waaqayyo hunduma keenya iyyuu haa ga'u. Sanbata boqonnaa eebbaa boqonnaa sanbataatti seennaa jechuudha. Tole guyyaan sun guyyaa itti qophaa'an guyyaan sanbataa isatti aanus guyyaa guddaa ture. Kanaaf dhagna warra fannifamaniitti guyyaa sanbataatti fannoo irra akka hin oolle gochuudhaaf lafee miila isaanii cabsanii fannoo irraa akka gadi buufamaniif warri Yihuudotaa Phiilaaxoosiin maal godhan? Phiilaaxoosiin gaafatan. Phiilaaxoosiin gaafatan. Seera keessa deebii boqonnaa 21 lakkoofsa 29 irratti guyyaadhuma sana haa awwaalamu malee reeffi isaa mukicharra hin bulin. Namni mukatti rarraafame Waaqayyoon duratti abaaramaadha. Biyya Waaqayyo gooftaa kee akka dhaalutti siif kennutti hin xureessin jedha. Kanaaf isaan maalirraa of eeguudhaaf jechuudha? Xuraa'ummaarraa of eeguudhaaf. Ajjeesaa ka'aa xuraa'ummaarraa of eeguu. Of sobuu akkasii Waaqayyo nama haa baasu. Oduu cubbuu keessa jiran akka waan cubbuu keessa hin jirretti of sobu jechuudha. Akkasitti warra loltuun dhufanii miila namicha isa duraa kan isa wajjin fannifamee maal godhan? In cabsan. Gara Yesuusitti dhufanii kanaan dura du'uu isaa yemmuu argan garuu miila isaa maal hin goone jedhe. Hin cabsine. Macaafni qulqulluun an buddeena jireenyaati jedha Kiristoos yeroo dubbatu. Kana jechuun mannaa isaa Waaqayyo Israa'eloosiif maal godheedha jedha. Kennedha. Mannaan amala tokko qaba. Guyyaa sanbataatti maal hin ta'u? Hin alaa'u. Hin tortoru. Tokkoffaa guyyaa sanbataatti hin bu'uudha. Inni lammaffaan garuu tuqaan guddaan Kiristoosii wajjin wal fakkaatu guyyaa sanbataatti maal hin ta'u? Hin alaa'u. Hin tortoru. Akka silaa raammoo hin baasu. Kanaaf foon Kiristoos lafa jalatti maal hin taane jechuudha. Hin aloofne wanta akkatti homaa hin taane jechuudha. Qulqulluu ture waan ta'eef. Karaa biraatiin mannaa isa dhugaa waaqarraa gad ergame ture waan ta'eef. Gara Yesuusii dhufanii yeroo jedhan inni duree maal ta'eera? Du'uusaa mirkaneeffatan. Haa ta'uyyuu malee warra loltuu keessaa inni tokko eeboodhaan cinaacha isaa maal godhe? Waraannaan yemmus dhiignii fi bishaan isa keessaa maal ta'e? Lola'e. Dhuga baatuu Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu lafarratti meeqa jedha macaafni qulqulluu yeroo dubbatu? 3. Bishaan
dhiiga qachinoo hafuura. Maal jenne gubbaarratti yeroo lakkoofsa 30 irratti Yesuus hirkatee jedhee hafuura ofii maal godhe jedhe kenne jenne hafuura keessaa ba'e tokko kun akka inni du'e maalidha dhuga baatu isaati. Inni biraan mootu addanatti akka inni du'e yeroo mirkaneessu namichi eeboodhaan maal godhe isa waraane ammallee dhiigni bishaan isa keessaa maal ta'e lola'e. Kanaaf lafa kana Kiristoos yeroo fannifame dhiigni bishaan keessaa lola'eera waraannamee hafuura ofii kenneera. Isaan kun hunduu gooftaa Kiristoos maal godhu dhugaa bayu dhugaa bahu dhugaa bahu dhugaa bahu. Ergaa Yohaannis keessatti immoo macaafota Ingiliffaa tokko tokko irratti barreessaniiran isaan akka Adventist Research Centeriin jedhutti yookaan immoo achi commentary Adventistiitti ergaa Yohaannis inni tokkoffaan boqonnaa 5:7 akka Ingiliffaa jiru sanitti itti dabalameera jedha. Research Centeriin namoota dubbisuu barbaadan namoota hedduuf ergaa ture. Ammallee namoota dubbisuu barbaadaniif keessaan isin erguu danda'a. Haa ta'uutii garuu Kiristoos dhugaa kan bahu waaqa irraa kan dhufe tokko abbaa malee ilma kan beeku hin jiru jedha mitiire. Abbaa malee ilma kan beeku hin jiru. Ilma malee warra ilma itti mul'isuu barbaadu malee abbaa kan beeku hin jiru. Okay, waa'ee ilmaa kan dubbachuu danda'u eenyunni abbaadha. Kanaaf Kiristoos maal jedhaa? Seera keessa dhugaan namoonni lama dhugaa ba'an fudhatamaadha kan jedhu caafameera. Ani ofii kootiif dhugaa nan ba'a. Abbaan inni ani erge immoo anaaf maal godha? Anaaf dhugaa hin ba'a jedha. Yeroo dhugaa nuuf ba'u abbaan hafuura kennatu hafuura isaa wajjin maal godha? Walii gala. Kanaaf yeroo waa'ee dhugaa ba'u yeroo dubbannu abbaan dhugaa ba'a, ilmi waa'ee ofii isaati dhugaa ba'a. Ilmi immoo waa'ee ofii isaati yeroo dhugaa ba'u nu wajjin hafuurri keenya hafuura isaa wajjin maal godheeti? Walii galeeti. Ergaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 12 yeroo dubbiftanii hafuura isa waaqa irraa dhufe fudhanne malee hafuura biyya lafaa kana maal hin goone jedha. Hin fudhanne jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irraa isin dubbisa akkana jedha. Amma nuyi kennaa isa waaqayyo biraa nuuf kenname beekuudhaaf hafuura isa waaqayyo biraa dhufe fudhanne malee hafuura biyya lafaa maal hin goone jedha. Hin fudhanne jedha. Roomeen 8:16 ammoo maal jedha? Hafuurri keenya hafuura isaa wajjin maal godhee? Walii galee jedha. Kanaaf yoo akkuma jirutti illee dhugaa ta'e yoo qajeelchine abbaa ilma hafuura qulqulluu yoo hubanne rakkina hin qabu. Abbaan jira, ilmi immoo hafuura ofii maal godhe? Nuuf kenne jechuudha. Hafuurri keenya hafuura isaa wajjin walii galee ijoollee waaqayyo ta'uu keenya dhugaa ba'a. Sababni isaa inni ilma waaqayyo maal waan ta'eef? Inni ilma waaqayyo waan ta'eef. Roomee 8:15 yeroo dubbiftanii abbaa jennee akka isa waamannuuf hafuura ilmummaa maal taane jedha? Arganne jedha. Inni immoo Galaatiyaa boqonnaa 4 irratti waaqayyo hafuura ilma isaa nuuf kenne jedheetiin jedha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kun dhugaa baatuu isaa akka ta'aniitiin jedhan akka ilaallu barbaadeeti. Ka biyya lafaa kanaa Kiristoos yoo lafa kaan ture hafuurri isaa keessaa ba'eera, dhiigni bishaan kalee isaatiin lola'eera. Samiirraa kan dhufu immootu abbaan gara ilma isaatti nu harkisa, ilmi immootu abbaa akka beennu nu godha. Kana hundumaa akka ittiin goonu immootu hafuurri keenya hafuura isaa wajjin maal godheeti? Walii galeeti dhugaa bayaa jedha. Baay'ee bareedaadha. Tole. Gara yaadaatti as yeroo deebinu lakkoofsa 34 irratti isa laalla jechuudha. Lakkoofsa 35 irraa inni kana argee dhugaa ba'eera. Wanti inni dhugaa ba'es maalidha jedha? Amanamaadha. Isinis immoo akka amantii inni isa dhugaa ba'ee dhugaa akka dubbatu maal goona jedha? Beena jedha. 34 irraa haa ta'u iyyuu malee warra loltuu keessaa inni tokko eeboodhaan cinaacha waraannaan yemmus dhiignii fi bishaan keessaa maal godhe? Lola'e. Inni kana arge dhugaa ba'eera. Inni kana arge maal godheera? Dhugaa ba'eera. Wanti inni dhugaa ba'es amanamaadha. Isinis immoo akka amantanitti inni isa dhugaa akka ta'e inni isa dhugaa akka dubbatu in beekaa. Kunis inni macaafni lafeen isaa tokkollee maal hin godhu? Lafee isaa tokkollee hin cabsu jedhe haa raawwatamuuf ta'e jedha. Macaafni yeroo jedhu kanaan dura dubbatameera jechuu barbaadeeti jechicha akkasii jechuudha. Macaafni kan jedhu yeroo arginu yeroo baay'ee fakkeenyaaf Faarsaa boqonnaa 34:20 irratti lafee dhagna isaa hundumaa inni hin eegaa isaan keessa tokkollee maal hin godhu? Hin cabu. Faarsaa 34:20 irratti isa dubbatame kanatu raawwatame jechuudha. Akkamitti Faarsaa raajiidhaan akka inni guute kanan dura illee ilaalaa turre ammallee baay'ee bifa namatti toluun dhiyaateera jechuudha. Macaafni iddoo biraatti immootu
garuma isa waraananiin in ilaalu jedha. Garuma isa waraananii maal godhu jedha? In ilaalu. Zakkaariyaas boqonnaa 12:10 irratti ana hafuura araaraa fi hafuura kadhataa mana Daawitiif warra Yerusaalem keessa jiran irratti nan dhangalaasaa, isaanis isa waraanan sana maal godhu? In ilaalu. Akka nama mucaa tokkoof boo'utti in boo'u. Akka nama du'a ilma hangafaatiif baay'isee gadduutti maal godhu jedha? In gaddu jedha. Mul'ata 1:17 irratti immoo kun inni duumessa wajjin dhufuuf jira. Ijji hundinuu isa ilaaluuf jiru. Warri isa waraananis immoo isa arguuf jiru. Gosi nama lafa irraa hundinuu isaaf in wawwaatu. Eeyyee akkasumas in ta'a jedha. Akkasuma in ta'a jedha. Kanaaf gara isaa ilaaluuf jiru yaada jedhu arginu hin jenne jechuudha. 38 kana booddee Yoosef kan jedhamu namni Armaatiyaa tokko reeffa Yesuus fannoo irraa fudhachuudhaaf Phiilaaxoosiin kadhate. Phiilaaxoos tole jennaan namichi dhaqee reeffa Yesuus fudhatee, namichi kun Yihuudoota waan sodaateef mul'inatti utuu hin ta'in dhoksaatti bartuu Yesuus ture. Kanaaf hadhallee mul'inatti utuu hin taane dhoksaatti bartuu Yesuus kan ta'an dhugaa kan beekan hedduun jiru jechuudha. Niqoodemoos immoo inni gaafa jalqabaa lekkan Yesuus bira dhufe waliin makaa qumbii fi sibrii naxirii 100 kan ta'u fuudhee iddoo sana maal godhe jedhe? Iddoo sana dhaqe. Yemmuus reeffa Yesuus fudhatanii akka amala awwaala Yihuudootaatti urgooftuu sana wajjin wayyaa quncee talbaa irraa hojjetame kafanan. Lafa inni itti fannifame sana immoo iddoo dhaaba tokkotu ture. Iddoo dhaaba sanaa keessas awwaalli haaraan kanaan dura namni keessa hin awwaalamin tokko ture. Guyyaa warra Yihuudotaa itti qophaa'an ture. Awwaalichi dhiyootti waan argameef Yesuus achi keessa maal godhan jedhe? Kaayanii jedhe. Guyyaan kun guyyaa maalii ture jedheera? Guyyaa qophaa'ummaa ture. Guyyaa qophaa'ummaa ture. Sanbanni illee maal ta'uuf ture jedha hojii ergamootaatti? Sanbanni illee itti lixuuf ture jedha. Itti lixuuf ture jedha. Kanaaf bifa kana argineetiin jenna garjabummaa Kiristoos irratti raawwate obsa inni obsee fi fayyinni keenya akkamitti akka raawwatame argina. Dhugaa kanarra dhaabannee nullee namoota biraatiif illee fayyina ta'uu akka dandeenyu, ofii keenya illee fayyuu keenya akka mirkaneeffachuu dandeenyu Waaqayyo hunduma keenya iyyuu nu haa gargaaru. Ka dhageenyetti akka jiraannu mootu Waaqayyo nuuf haa eebbisu.